Kota kitin kam narratti asli fuudhee achi fidadha bakkuma Eenyu godhu. sireeti lachuutu ol akkatti si garsiisa lachuu akka ajaa'iba lachuu raga saggaartanii bultanii. Asbahi kakadhu. Asuun gosuun asuun akkasiin hin sobne dhibbattan beekan. Ilaa maaliif Ani son weeta. Yaa Mubaarakus asbahi kakadhu. Ana salan takka paratti fakuu nan barbaachisu an dhugaan dubbadha an jechuun nama dhugarra gal an gaafa dhaggeeffadhu Asbahi kakadhu. ani dhugaa dubbadha waan dhugaa dubbadhuuf namni na jibba Wallahi billahi jetti barsanuu bakkuleen bishaan fitatte asbahi wallahi billahi yadiiti asma bahiti kakadhu haati faate miti dhiiraa miti dubartiidha waliin mana jedhise. waan ofii ni yaadatta mana kan keetitti ni yaamnannee mana kan keetti yaamaa naan jette mana kan keetti Mutagaaz mana kan keessatti dhaabbannaan ambooba nyaata godhu deemnu kunuunsa akka bishaanitti neenee dhufnee mana kanatti goonee mana kana wajjin hin bulleessin. Habibti dhaggeeffadhu. Sababa milikata ambooba mutagaaz ruuza akka bishaanitti ruuza qabsaa bishaanitti akka neenee. Inshaallah. Haa yeroo dhufee waggaa takkaati miti kunno gaafa tasa gaafa ta'e tasa dhaloota kiyya dhaladhee gaafa fincaan bakka itti fincaanu laalladhee nama laalladhee fincaanu iyyuu hin beekan fayyaa qabdi as bayiiti atummaan haadha faateetiif aslii wal arganii nan jedhi kakadhu iyyatiyyaa haadha faatee ati anaa fi aslii mana kasuudhaa hin beeyne jii kakadhu ati quraana fuudhu. Bakka sana booddee kakadhan. Bakka sana booddee si kakadha. Quraana fi diititii ati quraana kana akkatti harka lamaan qabadhutti ani mana kasuudhaa aslii wajjin beeyne jii kakadhu. Nandu'e naajjeesi narra deemee namichi. Rabbiin fuuldura keessanii na haa fuudhu ani mana asuudhaa aslii waliin hin dhalli. Quraana fidi kakadhu. Maa quraana fidee. Bakka maali mubaarak quraana fideen kakanne eenyu gati. Ati maaf hin kakatin ammaa kakadhu. Mubeenas jira. Bara si kakadhaati quraana fidi kakadhuu siin Akka naan hin ga'u alafaate. yaa. Naan hin ga'u alafaate ko. Kanas nama jechuudha. Isiidhaan kakadhoodhe barsiitu situ jala kakate malee dura. Narraa kakannaan kakateree bakka rakkoon qabu. Walirraa kakataartan jechuudha. Alafaate isin bibbiqirirratti. Icciitii qabadhu naan jaalti. Sidhiisee amma Walirraa kakataa jiran jechuudha. Akkuma finniisa walirraa akkuma finniisa walirraa balleessitan sani dubbiillee walii kakataartan. Dubbiin finniisa walirraa balleessuu bicha miti jechuudha. Maashaallah waan gaarii. Alafaate ko ani والله حول ولا قوة إلا بالله يا رب خيرك أنا كيسان باتي بدي amman ka yaaduman ka kadhu chuufi misidiifne yooma rakkoomti. Hada namni finniisa bicha walirraa balleessan jiru bakka illee walii bu'ee azaabaaf jannata illee waliif seenaa jira. Lammi bultiin tiyya deeggamte asitti haa tolu. Lammi bakka bishaanii dhaqee boree rabbiin nu faradee bishaan bira dhagaa inni istireet. Lammi Rabbi si haa kuchisiisu yaa lammi kara muniiraa deemu. لم يبشر بليس هو وارما جرو التقط كنا ممدتا أبشر Yaani si yama rakkoon kan darbe anis maali isa singaafne dhugaa jedhu. Lammi maal rakkoo qabaatu ishee dura jaa dhukkeerra. سؤالين جرا لمشا jiha dhukkee kaastee سؤالين Jaa dhukkeerra kaasee. lammi ولو مجر وأنا مجر وأنت كنا ممدتا kallattiinis alkallattiinis wanta kanaa kun inuma mudata. Tokko akkasuma. Haati baatee torbaffaadha bar. Lammii dhaamoo. Sadaffaallee yoo taate lammiin hin dhiisu rakkoon qabu. Atoo jaaffaadha maal jechuudha. Haati baatee torbaffaa ammoo an jaaffaa miti an sadaffaan ture. Adda kana. Haala faate amma silkiin finnee tammallee. Itti jirti wallahi nama barreessu jirtiif hin gartu. Wallaahi billaahi haadha faatee kana jechuudha. Seeruma dubartii kana jabaate malee sila garafuu argeen. Garafuu. yaa obboleessa kiyya dhugaa rabbii yaa mubaarak muusammaadha wallaahi ati osoo mana kiyya kana dhuftee ta'in jette rabbiin natti nagaadha. Asiidha darajaa tana gubbaadha asii akkanas godhee asiidhaan asii miilaan buuta liftii malee. Garaa jabaattee bu'aadha faate.
Garaja battee moo Seera sodaadhe malee jedha. garaja battee moo waan ofii? Ayyee akka waan na rukuteetti. Garuu faallaa itti fakkaata wanti. Ati garaanatti jabaatu hin qabdu. Abbaan jabaate jabaatu. Kana dhahuumu. Guys, ayyoo onlaayinii kanarraa guyyaa takka abbate nama birootiif onlaayinii kanarraa hambatu mubaarakiif bada viidiyoo tan ol kaayadha isin waa ol kaa'uu beektan. Mubaarakiif bada. Yaa Rabbi gooftaa ko. Ma baabura isa Guyyaa takka. Anu onlaayinii tiktookii hin oolu. Yoo attana jabaatan malee onlaayinii tiktook kanarraa yoo guyyaa takkaaf oole mubaarakiif oole. Maaliif haadha baatee ko maana si godha? Galchimee filiis ati dubartiidha. As keessa la sentee mu beeko. Katti si jaala mu beeko. Boyu. Maaliif ijoollee shamarranii mu beekoo jedhan jibbitaa taala faate serious asirratti jechuudha gastee irratti. Seenaan mamaa mina jalaa buufte. Garaan hin danda'u bar. Asuun ofiisiitii jechuudha. Shakkii guddaa qabdi. Akka beekte qorannoo Barmu anillee sana shakkii qaba. Akkamuu bee maal? Maal waatu jira moo? jechuun intina maal maqaan isaa haadha baatee hin dhannee mana haadha baatee jedhi kan dhuuraan jettee asuun deengatti. Asu. Maal taate? Ani fati hiriyaa mi walitti. Yaa rabbi maaltu dhufe mammoo. Waa wal dhusinee beenna. Listen. Lammiin jaha irraa dhukkee kaase jette dubbiin sun garaana nyaatte jaha sun tamisi. Jaaga Amma gaara kaamuun. lammiin Taaya waa akka tasaa duraan duttee lammiin abbaa manaa kiyya akka ture ni beektaami. Ayyee. Wal fixe. Ni beektasaa lammiin waa malee biloo kanan goone gurra si calawu. Abbaa manaa kiyya yoo jettu. Yaa lammiin jaalallee kiyya garuu adda ba'uun ni jirti adda baane. Wala nyaattu inshaallah. Sigalee garuu tana nyaatti eenyu siin na nyaate. Maal si godhes nyaadde? Ni adda nu baase rabbiin bultii tante adda si haa baasu rabbi adda si haa facaasu garuu Wal nyaattu. Maal godhe adda sin baase? Sanuu qofa naa. adda nu baaftere bakka khalaas. Siimi osoo lammiin wanno gubbaa taa'u jettiidhaan qabbaneessaa daabbootiyaa wallaahi billaahi akkana jettiin. Qabbaneessa daabboo biyyaa gadi. Oole. Kii jennee. Lammii. Amma qabbaneessa daabboo turte lammii. Yaa waan ofii kiyya dhiisati asuun kutattee dhufteerra. Kan darbe mara kun jedhis sanaaf humtuu hin gaafatu. Yaa umaamti. Wallaahi mu beekun hojjettiin naan hin jettu haa jedhu. Wallaahi. Waamte laalin jiraa miti qabbaneessaa koo. Si malee kana qabbaneessu hin jiru. Hookoo jedha gubbaa dhaabbatee hookoo. Eenyuun jettiin gastii gara hookoo. Gastii gara jettiin. Gubbaa dhaabbatee si jedha bar gubbaa dhaabbatee bakka wannoo dhaabbatee. Ajab. Yoo manaa mammoo zaayiraan. Lammiin takkaa jeeniin beekasii gastii kana yaa jiru. Dubbadhu kalee jaalala har'a obboleessa. Kalee jaalala. Jedheera. Taasira bifaan si haa qabu hin jiru. Osoon seetoon taa'utu achirratti eenyu akka jechaa turte miti asii obboleettii kiyyatas hin jiru lakkii. Okay, adda qabbaneessa daabboo turte. Anaa miti. Biqiltuu takka bishaan obaasu hin dandeenye. Amma kaleessa sababaa eenyuun na biloo kenni beektaa waan ofii sababaa obsaa ol galchee achirraa wajji taphachuu ture. Asuu bilookii si godha nagatti naan jeetuma bilookii na obaase. Sababa kalee adda baane naa fi lammiin amma kaleessa kadhumaa. Obsaa kamiin? Obsaan beektu obsaa gaafa kan mana isaa ilaa bilookii godhe sangaa. Asuu sanaa miti bariyanii isa jiran balleessinu. Kaayinan bilookii mana isaa ilaa si godhe san beektu gaafa kan. Eefa gaafa san adda baanee amma walitti deebinee beektaa. Baguma gurbicha sanii maqaa gurbicha saniitu baga bilookii godhe gumaan xiyya baate alhamdulillah idil yaa rabbii fi galatoomne wallaahi. Dhageeffadhu laal mubee gurbichi sun laal guyyaa tokko
Ada asu tanaan ada isaan walitti jiran yaani wayin quba qaba asii dhaqee gurbichaan gisee maal jedheen bada biyyana waa jedhee barreesse Deebi'etti. beebi jedheene tabbeebi jedheen achuma laal mana biraa keessa ufardi laal yoo diqaate ji'a 8 moo 9 maqaa saniif deebitee bilookii taate ati inshallah maal inni ani waan maal lammi kun kana badarti deemee barakiinaan of keessaa miicuu laata jaalala isaa kana maali rakkoon kee waan ofii isi inshallah isin dhira barbaadde yaa wali yoo haasofteeti kamaaliiti maaliif dhira wali haasoftaa ka bilook goote isaa fi miti waan hin beektaan waan ofii argee bar taree bar wanni dura taree tare sirra janajjante addaan baatanii sanaa miti waan ofii ati isin dura jaalallee turte Maali mee rakkoo danteen kaleessaa miti kanneen halgaddaa miti deengaddaa miti kanneen obsaa fidee wajji taphachuu ture. sanii miti qoya nama gaafii Barreeffama irraa akhiraa naa barreessitee asu wallaahi irra boodaan bilooksi godhin hanjattee nagattee bilookiin irra dinachi cuqqaalte. lammi ma waa gaafadha lammii koo oo biifti lammi oo jaarsi kama wallee dhufe kun osii yadatti akkasiin nu qaxaqaxa akka waliin taphannuun sodaanne an kan jedhu asuu waliin duraa maaliin turtan obboleettiidha moo jaalalleedha moo akkam maal jaalalleen akkamitti jaalalleen irraa maali waan ofii ana bira teessee qabbaneessaa koo qabbaneessaa maaloo kooti maal jettan isatti jedhi no ati akkamiitiin isi ilaalaa turte ani kee bulummaati kan waa takka walirraan qabdan dura rabbi waa takka isinitti hin beeku guyyaa takkaafillee waa takka yaaddeen beekte Lammi atis amma viidiyoo ma banadhuutiti lal feetu quraana feetu wanni matsaafa katti amantuun ilma kakatta waan takka sirraan barbaadu achi booda qilee seenta achi booda hudduu haadha faatee keessatti si haawwaadhan. mucattiin hariiroo naa qabdi lakki Angkana bar asun wa male asun akkasin jettu jedhenne gadda abadan asun ana obboleetti erga gaafa wal bar irra qabe qulqullitti tana yoo wonno taateen alanaan jedhe waan biraa abadan naan jedhe nakkakat no ati waan ofii asun deemtuuf siin galu ati akkamitti Asun waan takkaafillee hin deemtu lammi dhaggeeffadhu lal hudduu takkaan jechuu hudduu takkaan farda lamarran taayin dhageessee waa takka filadhuu lama keessaa na jaalattu kottuu na jaalachuu baattu qilee seentaa san dhageessee amma lal yoo barbaaddee haadha faatee fudhatteetiti samii seentaatiti waan jecha siin jee kana qoftitti fayyadami waan itti amantuun as bayi kakad akka mubaarak quraana qabatetti sigalee ani maaf akka kaddaree asu ati kakadhu malee ati lammiin akkasitti wajjin as dabarsinyaa bayi kakadhuu siin jee bara an bar dhugan dubbachuu jiraa mi'aas dubbadhutti hin jiraa ban ati amma kaa fudhachuu didee obboleeyyan turree jechuu jirta. eeka Eega gizee san maal taateti miira keessa jirtaa gizeen akkatati miira lammi mee as keessatti waan haadha tokko faatee maalin qashtiin akkasitti mana diigde makina dimtu mubarak guuti jennaan didi akkuma rabbiin akkanatti daadha obboleetti akkana qabaadha laal obboleetti akkana urjiiti yanaa jiraadhu yoomiyyuu simboona qaalii ta'u galatoomne wallaahi bakka irraa fuutetti rabbiin dachaa godhee si haa guutu qabeenya dhuma hin qabne silaawota na kamiseen jiran jenna jante jedha maayikii banatee akka barbaadetti haasaa silaawota na kamiseen jira santu dhufe jedha amma way akkas jettaare baga rabbi gabsi godhe Nagala to mi qaliti ya wallahi surprise ya jaiban tai. Itan sudah ni asuni anak asun hiriya. Nabeti akka dhugaarraa dubbadhu nabeti. Akka hammeenya yookaan ammoo waa irraallee walitti hin qabne akkan kijiballee hin haasofne sirri bareechiftee nabeti asu.
Ani asuu waa malee akkanatti sittin dhiyaanne maalumaa jennee gaafannaani abadan anaaf asuun obbolummaa rabbii malee guyyaa takka I love you jedheen hin beeku naan jedhe qoosaa keessa I love you. I love you qoosaa san hin beektaami I love you san tanama namni waliin sosomu. Namichi kun gaa eefa dubbiin as geesse. Haadha faadha fi maal walitti qabdanii hin jeen gidee hunda ishii mana ishiitiin baatu mana ishii akkaawuntii tokko na bira teessaa tokko natti teessaa. Fanii wajji godhuu barbaadaa naan jee wajji taphachuu barbaada duuba wali jaalattanii yennaan si'a suumaaraa sottaa naan jee. Amma duuba waliin jaalattanii wal jaalatan jechuun dhagee jennaan lakki ani waan akkanaa quban qabu naan jee wajjiin taphachuu barbaadaa nama kofalchiiftii jee. Sigale an dhugaa dubbadha rabbi akarraa harabadha lammi tana qofaa miti lammi yoo dhugaa jirtu dubbatte dhugaan jirtu ni baati san ta'uu baannan itti cabseetiin caba dhaggeeffadhu. Asu amma tanarratti lammiin duraan jaalallee ture deebi'ee karaa mana haadha waan ofii deebi'u. Nama laala amaanaa obboleettii tiyya tana waliin nyaadde kaamayo ishii tana waliin nyaadde isimaayyuu jala deebi'ee nyaachuun barbaada. Nama mucaan kun osoo singiliidha lafa jiraa naan jechuu baate anam hin jaaladhu jechuudha. Amma dura gizee isii waliin haasaanii argaa naan waggaa fuudhuun qabdanii barisiin saayii baabar. Ansan jedhaa jira bar amma isii obbolummaa rabbii malee waa takka walitti quban qabnu naan jedhe bar amma fakkeenyaaf ati mubeen obboleessaaf obboleetti sa akkuma san atiif lammiin illee obboleessaaf obboleetti dhan beek obboleetti rabbii akkasuma san inni maan naan jedhe obboleetti dhan naan jedhe malee waa jaalallee waa jinni waan naan jedhe takkan qabu. Ani immoo akkas hin jedhin garuu waa hedduu haasonnee waa hedduu illee jira hatta faamilii isaa hundaa wal na barsiise. Waan ofii sana. Hunda nyaatan malee waa hunda naasaan dhiisaa. No sirriin dalee yoo akkas ta'e. Lammi. Tanaan nagalchaa yoo isin barbaachise uummatu. Ani miira keessa galeen jiraadha. Maal miira keessa galtame? Hayyee. Akkas waan. Lammi an takka takkatti aliif baajee sinimin aabacaa jee. Anan adi daga jaalitti siif hin galuumi lammi. Atama bultii kishee Lammi kalees lal lammi dhaggeeffadhu kalee jaalala arra obboleessa. Si galee garuu waan ofii ni jaaladhaani dura naa walitti dhufne deebitee waan ofii akka gootellee taatu si fuutee. No dura siinii. Hiriyaadha si galee hiriyaa sila akka hiriyaatiin kun ta'uu hin qabu ture si galee kun ta'uu hin qabu ture garuu maaliin godhaan na caaltee argamtee si fuutee waan ta'eef kashantee afaan kiyyaa boonatti hafu dhisi. Jiraadhaa jireenya gammachuu. Bakka kana naqqabamuun qabdu bar. No ani wanti inni irraan aarse takka yoo jiraate anaan gizee na bira dhufee asuutiyyaa si malee nama takka quban qabu haadha faaxee biraa maal gootaa achi alatti si argee jee yuun gaafadhellee haadha faaxeen bar taphachuuf hin naqaa. Gaafa dhufee moodeetarri faana sirraa irraa ka'ee bar moodeetara hundan irraa fudhattee jirti faanaan ja'a. Galee? Lammi taa lammi sin taa lammi ifiifis hin nyaadhamtu ishiinis hin nyaattu anis hin nyaadhu atis hin nyaadhamtu si galee idduu lafatti si darbina na dhage. Sadoo lafatti hafnatte. Biyya nyaadhu ila dhagayi. Ani ofii inaaffaa kiyyan beektamin. Ni asu wajjin hinaaffaa kan teessisee anama takkaa lammiidhaanii mana asuutii maal goota deen beeku gina ammoo yeroo laalu akka waliin qoosan walii wanni ni argaa nin gaafadha hin jiraa miti maal waliiti yookaan dhalooma walii qabaachuu dandeessanii maal rileeshiniin gidduu keessan jiru jedheen gaafadha lakkee obbolummaa malee guyyaa takka mee asuun jaaladha siin jedheeraa naa jedhu haadha faateetiin guyyaa takka dogongora keessa jechuudha. Akkuma ammas jedhe kana jechuudha obboleetti dabas. Akkas gaatis obboleettidha. Na biratti atis obboleetti lammiiti.
Ani si biratti obboleetti lammiiti. Si galee? Amma akkasii dhagaye waan fi anamma. Lammiin takka farratti innaa hinaaffaa isaa yoo silkiin takkittuma biizii itti lafa tanattiif qurxuu deema. Kanan beektanaaf fakkiin mee waan fi. Lafa tanattiif qurxuu deema sababa hinaaffaa ani obsaa wajjin gasti irratti haaseetti bilookitti na cuqqaale. Mee waan fi yeroo otoo amala kiyyan beekta mee naaf. Yeroo ishiin qabbaneessaa maal Amma jiraadhaa isin dhiisee kalaas. jettu inni waan obsee taa'ettee yaadda yeroo dheeraaf. Osoo sun Teessee bara kaleessa ka bilook na goote. No sanii miti. Qaalaali. Nama laal dhugaa siiresii gatii isiin qabbaneessaa hojjette yookaan ammoo gatii isiin gastii gubban namaan qoosteedhaaf illa asuuraan adda bahee si jaalladhe yoo jette kun abjuudha. Ayyee Obboleetti tiyata waliin nyaadha jalan deebi'u. Kun nama 500 irratti. Anilleen ittiin deebi'u. ishee kaleessan biroo Itti deebi'u miti bar. Wanni isin keessa isin waliin ture sun dhugaa ta'e taanaan an harka keessaa kaafadha. Dhugaa akka ta'e faamilii isaa yoo wal barsiisee jiraateen faamilii isaa naas himtu. Akkaan dubbifne faamilii. An dubbisee beeka faamilii. eebanne wayyasi. An bar waan hin dhugaa dubbadhuuf namni barakkatti na komata beekta. Ani soban beeku gilxii beeka laalsi galee. Nama dhugaa dubbachaa jirtaatu. Lammi immoo kan nyaatta. Dhugaa dubbachaa jirtaa. Sadarkaa faamiliitu jettanii Arra qabamtee larra si dhumatte si galee mattanal. sadarkaa faamiliitu jettee dubbinadha. Geesse sirriitti geesse. Ni kaa godhachuu qofaan nu hafe. Asuma masuuriin jaalattaa firiyaati maaf lammii irraa gootare. Bara nama lammii dhiisetiin jira. Kale eda biloo kolgoone. Itti jabaaddas. Jabaadhatis lammii. Lammii. Oo. Akka biratti waa rafaatee gadi hin dhibnu jallati. Asumni akka murattee dhufte bari anis nyaadhu atis ishiin si nyaattu atis nyaattu lafatti haftu itti bari. Ani bareed biyyannaan karaa kana dhuftii jaanii beektaa. Asun bultii kiyya diigaa jirti kottu su gabbuu mi'aati. Lammii. Gatii dhugaa dubbattee buuftamoo? Dhugaan dubbanne waan ofii. Waan dubbanne waan ofii. In nyaatamtee usati bitamaan bitaminii fayyisoo mataa dhagaa. Naafi lammii duudhaaf hin seenin. Lammii Fayyisoo. Asu. Maal jette lammii? Maal taate? Rabbi obsaa kee galaasiif haa gaaffisu. Bara obsaa miti obsaa miti abbaa fedheenu garaa walitti hin laafa abbaa fedheenu hin argadha. Garuu sobaan deemuu kan kee sigalee yoo silkiin takka da'u yoo haati baatee dawwalte obboleessi abbaa kiyya naa dawwalee beena meenaan jettee silkii cufataa yoo nan dawwale haadha baatee irraa cufataa. Wallahi takkaan jenne wallahi. Garuu tana sirran qabu takka hojjaa sun nutti akkas jettee hin beektu. Itti barreessu jirti lammuu kan nyaatti.